kaani saada manaa biyyaa qabaa isinis sababa amana Hai jirra jirtu hordoftoonni chaanaala kiyyaa akkam jirtanii nagaa keessanii isiniin jedha jirtu iddoo jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtanii fayyaa keessanii isiniin jedha ani jira galata waaqayyoo har'a ga'e namoonni chaanaala kiyyaa haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha amma immoo piraankii biraatiin dhufee jechuudha piraankiin kun maali yoo jettan jawweetu jechuudha jaalallee kiyyaa naafattashi jaalallee kiyyaa irratti piraankii hojjedhu waan inni jedhu naa laalee iciitiin garaadha qabu baasisii inaan jette maallaqi beena ani itti gaafatamu shiidha waan ta'eef irratti bilbilee inaan jedhaanii nan gaafadha jechuudha kanaaf haga xumura piraankii keenyatti nu waliin turaa isiniin jedha yoo masmararra jiraate nan bilbilaa masmararra hin jiraanne immoo uma gochuu hin danda'u jechuudha naa haga xumura piraankichaatti tura masmararra hin jiru masmararra hin jiru jechuudha Hello. Hola. Oh. Oye. Jara damiti? Así. Oye. Akkam jirta akkam nagaadha? Jira akkam nagaa keedha? Alhamdulillah nagaa koota akkamati? Jara damiti? Sagaleen kee TikTok fi kuna sagaleen kuna wallama natti ta'e. Eeyyee jaarraadha eeyyee. Okay, akkam jaarra jirta? Nagaadha jirta akkamati? Jira galata waaqayyoo har'a ga'e akkamati? Jira dhugaa rabbii akkam jirta nama jiru? Injira dhugaa fi nama injira nagaa koodha. Jajjabaatti akkamiin baddee barqaan ilma tokko isin jedhee guruppiidhaan adii si gaafa deedaan immoo naan deebisuu hin dandeenye. Beektaa samuna darbee biizidha waan ta'eef silkiis qabachuu na jibbisiise bakka. Ijoollee baay'ee tokko sanaan jechaa ture garuu hin hubattanii yaada namni gaddarra jiru waa baay'ee. Rakkoodha sirriitti laanaan beekaa. Jirta miteeti? Jira dhugaani akkam nagaa akkam beekinu? Nagaa siiti. Walii bilbiltanii? Beekaa. Dhugaadha. Waluma keessa iyyuu hin baanu wallaa. Waluma keessa hartanii? Keessa dhagaa baga. Ay bareeda. Bareeda beektaa bilbiltee ani jaarrara kalee har'amuu bilbilee fi tureeyyuu silkiin haala kaasuu diddee afaanatti baddee. Yoo. Har'a jechuudha ganama akkuma irree lafaa ka'ee bilbilee fi silkii kiyyarraa akka harki keenya hin geenye naan jette aartuu takka cufaa ammas bilbila agarsiis bilbila osuma hin jiru hojii dhaqee biizii ta'e amma online irratti sagarraa si bilbilee siisaa wal loltee jedhee tan. Maaliif afaan sitti baddiree nagaadha miti? Beekani silkii kootirraa harkaan kaa'ee naan bilbilina naan jettee ani maal akka taate hin beeku sii wal loltee dheeni cufaa sii wal lolte moo? Ara loltaan hin jiru waa tokko maal sitti fakkaate beektaa? Ganamaa isiin daftee irra kaatu waan hojiidhaa dhufee yeroo hundayyuu nagaa nan gaafadha nan barreessaa fi wanti naa jedhu immoo sagalee nan qabaa beektaa yeroo dhuma hundayyuu. Chimbodde ganamaa barreeffamaan jirta nagaa bultee jedhee nagaa gaafadhee hin kaan irra barra. Achiin taa'ee dhiise isiin iyyuu galtee na deebistii yookaan immoo na dawwalti jedhee. Achiin booddeen ursii shaaworii galee ispoortii tokko hojjedhee qursii nyaataan jira beektaa yaadee sheerii natti goote ijoollee. Sheerii natti goote naan dhaqee. Ganama gaa qursii nyaataa irra achiin booddee viidiyoo kottaa qursii nyaannu qursii nyaataa irraan jedhee.
Jennaan marqaan nyaataa jira baranii waa biraa mitiin jedhe beektaa. Naa beetiin achi jala jirti dhuftee jennaan beetii ol galchiin jedhee mucattiidha. Laalaan galuu itti barreessite achiin booddee shaayilee manni ishee achiin keessaa bahee fi dawwaleef. Keessaa bahee dawwalee yeroo jedhu na jalaa kaasuu dide. Duraanii walitti hin dubbanne kaasama mikinaatuma kanaatiif. Nagaa maayida waliin haasaa bullee rafii bakka rafii jennee nagaa wal gaggeessine miti waa tokko iyyuu hin jiru mana achiin booddee kalas bakka wanti jedhee kana jalaa kaasuu diddeenaan na dabbaree naan bakka mana bane bakka. Mana banee illee bira tureen waa tokko iyyuu intina asinaa quufeyyuu na bira turte asinaa kuneyyuu. Kanumaaf kun nama sagalee naa qabdee maa inni jaarraa tulaan dawwalee namaa gocha liivii ragaltee viidiyoo qursii nyaataan jira maaloodha jettaa jedha. Akkas jedhamaa memmee dawwalee fi nagaa gaafa deemtinaa jedhe. Jechuun isheenis oduu dhaggeeffata akka samuuna darbe natti himtee turteeyyuu dhagahin hojii namaa jedheen ture. Biyyaas bilbilaaniif jiran natti fakkaate. Ani beeku riyaakee ta'e abbaa jedhanii jarraanii gaaddanyaa qabaa biyyaa dhamanaa qabaa jedhanii natti fakkaate. Biyyaa dhamanaa qabaa? Abbaa sanuuf fidanuuf kaa dhamanaa koo sana. Akkoo akkas jedhaniini yaani beetinis immoo beetii waliin guddannee biyya tokkotti dhalannee bishaan tokko waliin dhugaa turre waan ta'eef. Beetinis immoo haga ammaa si janajjanuun ishii balleessa qabdi. Maaliif balleessa qabdin jettu jaarraan obboleessa nan qabaa. Obboleessuma akka keetiin qaba. Obboleessi kiyyaaf sunis boruu waan inni irratti kufu hin beeku. Beetiin dhibbaa dhibbatti bultii ijaarrattee biyyaa qabdi. Lagizeedhaaf janajjanaadhaaf laayivii jedhan kana haa ta'u malee ani akkoo sammuu darbee beektaa sitti himeen ture jaalla. Jaalala laayiviiti moo jaalala dhumaati wal jaalattasiin jedheen ture garuu ati siif hin galli malee. Asii dhageessitanii maa? Ilaa jireenya namaa keessatti jetteen akkana yoo jiru ta'ee anaaf illee isinaaf illee xumuu miti. Isin jettee waa tokko yoo dhageesse ana gaafachuu qabdi malee jetteedhaan akkana jedhuun barbaachisaa miti anillee hin jaalladhu. Okay jaarraadha manaa qabda biyyaa yoo jedhan gaafattu tokko immoo egaa manaa qabdi immoo kalas. Bartii abbichumaan illee akka haati manaa sun akka wal bartullee haa ta'u aannan barbaada wal baruu haadha manaa kosii biyyaati. Yaani beektaa kaa mikinaata barbaadde kaa duraan janajjanaadhaaf ishii waliin jettan wal janajjanaa waliin haasaa turta waan ta'eef amma immoo karaa ittiin mikinaata guurte toonii adda sirraa baatu barbaadde kaa mikinaata miti namni waa tokko mikinaata hoggaa namatti guuruudhaaf ka'e waa xiqqishuu ishii haga waraana mulmuun namatti mikineeffatee toonii namoodha. Asii dhageessitanii maa? Sittiin oolle barsiifte fakkeenyaaf sumaan yoo oolle barsiifte miti. Rakkoo yoo jiraate sitti machuu qabdi. Anillee yoo rakkoon isii bira jiraate illee anillee godinyaa kootii akkas jedhee intina jedha malee intina jedhu. Yaani kaa'ama beektaa ishiin biyya bammana isheen biyyaattis dhagahee natti fakkaatee dhagahee jira waan ta'eef kaa'ama dubbii maatiidhaanis walitti buhaa jirti. Kanumaaf mikinaata sitti godhattee toonii sitti guuru ishiiti kaa. Maashaallah. Abbaa manaa qabdi iyyuudhaan? Beetiin abbaa manaa qabdi biyya. Waan rakkoo qabaree wal barra kaattiin. Maa bareedaa ta'e kaanis haadha manaa biyyaa qabaa. Isinis abbaa. No jaarraa hin qalladin kabeetta jireenya irratti qaldiin hin jiru waan ta'eef jireenya irratti qaldiin hin jiru jireenya abbaatti jabeeffata dhugaasiin jedhaa beeni beektaa beetiidhaanii sagalee ergeefin ture ani nani majaarratti dhugaasiin jedhaa carraasaan gubiin hin jennaan dhimma keetiin aan jette. Asii dhagee yoo sittan himaa waa tokko silkii amma cufiitii dhaqeessii waami kottu fuuldureedhuma keettan sitti maal. Amma dhaqeessii fidii yookaan guruppii godhiitii yookaan immoo guruppii karaa misiin jedhee dawwali. Jechuun amma guruppiin hanidhaan karaa immoo amma dubbii ishiin jettu kun dhibbatti dhugaadha moo soba siin jedha dhugumaadha mana biyyaa qabdaati yaani. Inshaallah dhugaa isa ta'u soba isa ta'uudha dhagaa'e.
Ammati si fidime si fidi isinila fuulduree kootti akkas akkana jettu. Miti kajaarraani beektaa amma akkuma wayii isinitti walitti isin araarsuu hin danda'a waan ta'eef amma si gaafachuun dhufe miti amma waa'ee guruppii booda ani ibsi walii gallee booda guruppiinee walii haasa'uu dandeenya. Amma ati abbaa haadha manaa biyyaa qabda. Ishiin nan qaba jettee hin qabdi ishiin beenna maatuma ishiitu maara gaawwan ishii gurguratee deeggarsa ishii gurgurate waan ta'eef ati hoo. Anis qaba akkas taana. No, qalbii irra jiru dhugaa qalbii irra jiru jireenya irratti qalbiin hin jiru hundi keenya jireenya mataa keenya jiraachaa jiru. Bari dhagashitani ma. Ani bari. Otoo ishiin waliin bareedu intinaan jedhee obboleettii ishiitiin ol dabarsiifte obboleettii ishiitiin ol bareedira bar. Waa hundayyuu obboleettii ishiitti nana manaan. Aha beetiin kun akkam akkas wajjin haasaa turre sila wajjiniin. Cigalee. Anillee akkasiin duddubbee koo godinyaa koo qorattuuf inda'uun faazariidhaan bara akka guruppii godhee akkas jedheen tinaa jedheen jira. Sigalee dubbiin irra manni sobaan ijaaramu booddee sana madibaa. Kanaaf waan obboleettii nan gaafadhaan illee. Gaafadhu hundee maaliif carraa namaatti taphachuun gaarii miti. Ati dhuguma keetti ishii jaalatte jechuudha ammaati. Beetii moo? Otoo hin jibbee otoo jaallachuu baadhee intinaa jira? Maatii barsiisaa? Akkoo beektaa maatiin ishiitis maatiidhaanis wal bartanatti fakkaatee maatii dura dursitee himte waan ta'eef maatiin hin beekani. Ifamaa namtittiitu duraan nufi. Maal jettee asii? Maatiin ishii hin beekanii yaaduma beekatuma itti seenan malee hin jedhe. Maatiin ishii akka abbaa manaa biyyaa qabdu akka mucaa qabdu hin beeka. Ani akkatti maatiin ishii jedhee tooni waliin baruudhaaf kan hin beeku malee. Waa hundayyuu dhaga'aan obboleettii wajjin haasa'e waa hundayyuu intinaa jedhee baraan. Ammaatii ishiitii wajjiniin wanti intinaa jedheen jiru kanas beekee akkas akkana kidaaree walii ishiintiyyuu akkana jettee ishiidhumtiyyuu na amansiiftee akka anillee hin qabne akka ishiinillee hin qabne. Waa hundayyuu wajjiniin kan haasofnee kanatti galleedha. Sigalee. Ikkoo jaarra osoo anas ta'ee jaarra dhagee osoo anas ta'ee hin qabu jedhee tooni siiwannu haasa'uu hin danda'asu waliin. Beetinis immoo jireenya mataa ishee jiraachaa jirti. Beetiin nama mucaa tokko qabu abbaa manaa biyyaa jira. Ani akka gaafa sanuu immoo guruppii na hidhi jechuun kiyya gaafa san beetiidhaan sittan himaa kanaan. Qoy siin dawwala. Siin dawwala bash. Qoy kana fixadha jaarran jarjarinii. Eessa deemti? Ala namoo gara mucaatiin dhufte mucaa qabdi naan jedhaa jirtu. Akkoo mucaa qabdi kabeetiin maarri jaarra anis obboleecha akkasiin qaba waan ta'eef boru waan inni irratti kogu hin beeku. Dhaggaadha ilmoo. Rakkoon qabu ishee. Hin jaalattaa ilmoo isa waliin. Maaf hin jaalladha hin jaalladhu. Rabbeedha. Otoo sirriidha. Wallaa hin jaalladhuun. Ila dhagaye otoo awwalaa mucaan qaba waan akkasitti jedhee. Dura natti himtee waan ta'eedhaaf rakkinaan qabu. Egaa booddee egaa waa hundarra gahee akkas akka jettu moo bulookiin si godha malee dhaqee. Ani qo'aama waa hundaafuu ani suura ishiitii fi onnaa hoggaa lidatii ishii jechuudha lidatii mucaa ishii hoggaa sadaffaa hoggaa achitti akka bartee fi dhuftee hoggaa suura ishii siifan ergaa oona amanuu didde jechuudha. Ansi nama nullee suma dhugaan sitti waamitii nama nus. Nama nuni gin waa amma ishee obboleettii isiitti nan dawwalaa fi iddoo obboleettii yoo akkas akkana jettee intina jette isin eeyyee dhugaadha jette jennaan naqinuma akkas jedhe silkinuma kakku gara silkisitti kennaa'u. Obboleettiin ofii koo odoosis ta'ee hama obboleettii keetti baasuun barbaadu beektaa odoo anas ta'e isaan dhiiga tokko waan ta'eef icciitii wal baskuu danda'an. Rakkoo qabu mammee lallaala maalumaaf sittan hima. Ashee. Bilbiltee natti himtaa? Galatame. Qoykaa? Ayi maalumaafuu galatame. Aartee? Hin aartee? Laa sitti naarree baraatti kana na hubachiisuu keetiif yaada akkasii naaf qodhu keef galatame akka obboleettii akka goddanyaatti sin galateeffadhaa.
Sittani ma boodii si dawwala ishee Qoy jarjarini ani yookaan immoo qoy sittani mana dhaggeeffadhu sittin dheeressu ani piraankisi gochaa jira ishumatu jedhinaan jedhesi ani kana keessa hin qabu beetuutmas sagalee na argee tooni piraanki irratti isarratti hojjedhu naan jette har'aaf silkii na bilbilaa ture sobeetan isa shafaxee tooni akka silkii jalaa hin kaasu naan jette ishiidha kan akkas naan jedhe jechuudha ani kana keessa ballecha takka illee hin qabu. Amma ammatti piraankisi gochaa jira waan ta'eef beetiin abbaa manaas hin qabdu mucaas hin qabdu galata rabbii maashaallah siniin jedhe waaqayyo walitti sinaa ho'isu ani ishiidhaan piraankii kana irratti dalage waan inni jedhu ciisisa garaadha baase sinaan jedhe ani kana keessa hin qabu ani kinoo viidiyoo yoo gadhiifadhu utuu biratti naan jettan nan gadhiisa yookaan immoo nan dhiisa ani kana kinoo akkasis hin jedha jaarraa anaa miti kana yaade ishiidha. Rakkoon qabu rakkoon qabu. Asii. Kanaaf aarta jechuudha. Biloofi ishii godha. Waan tokko biloofi itti uwwisuumi. Hojii ishee yaada dhugaa rabbi. Nama nagaa fakkaattee dhuftee. Kolfi na qabee beektaa nama biloofi ishii godha yennaan inuma cakkana. Wallah gara itti wallaalti shakkii keessa galee sirriitti hin cufamne wallaalee bara. Hojii immoo waasaappiidhaan. Waasaappiidhaan asii bilbileeni. Nama dhibda dhugaa. Baay'ee amma argee kunoo. Innaa rakkoo qabu biraankii. Ani beektaa yaada kana ofuma ishiitiif ganama naa bilbiltee jechuudha. Irratti hojjedhu laa jaarraa irratti naan jettee lakki beeti yoo sitti aaree hin jennaa rakkoon qabu aaraa namatti fudhata naan jettee irratti hojjedhu naan jedhee dhibee ani kaameeraa banadhee haasa'uu wallaala. Maa hojii keetti silaa hojii dhuma kan kee jibar gin maa sitti fakkaate beektaa? Akka carraa walirra sii bu'ee beektaa? Mikinaata godhin jedheen kaanatu. Kaleessa hawaasaa turre baay'ee beektaa biraankii irratti hojjedhu meejaara irratti naan jedhe mikinaata irratti hojjedhuuf barbaadi jennaan silkii yooni bilbile jalaan kaasuu naan jette innaa akkasumsi jalaan kaasneetti. Ganama dawwalee na jalaa kaasuu didde jennaan liivii irraa bahee sirriidha sagalee qabee fi oon liivii irra galee waa tokkoyyuu hin jettu achi booddee liivii irra galee irraa bahee na dabbaree natti toluu didde jennaan. Isin galuu diddan natti toluu didde asuma irraa bahee dhaqee dabalee na jalaa kaasuu didde. Achiin booddee na jalaa kaasuu didde ammas eeggan liivii irraa bahee na dawwalee bisee meeqa. Cicheetti. Okkee dhiisee isin kadhadhu jedhee numanni isee. Zoon jedhee man tokko tokko ilaalaa jira. Hagaan irratti hojjedhutti kaasin jalaan jedheen kaanatu. Kanaaf akkana piraankisi godhe kinoo galatoomii dhaqiitooni bilbiliifama kinoo si jalaa kaasti. Wallahi ani biloo fi goota een muddame beektaan chawu ganaan jettu qoy kana ofi xaxxaasiin jedha. Laa bulookiin godhu. Wallahi buleettii afaan daawwalaaf malee bulookiin godhu. Maa bulookiin godhu. Gochuun utuu waan tokko amma dubbii sana addaan hin baafatiin hin godhu. Biloo kan ishee godhetti malee. Wallahi ilmoo ishiin jaalatu na wallahi hin jaalatu. Innaa galatoomi jaarraa ishee viidiyoo na jalaa dheerata waan ta'eef yoo dedame guruppidha naasofna. Bilbiliif deemitoon isheedhaan kana keessan qabu isheedhaan hojjedhu naan jedhe. Naa hordoftoota kiyya akkana agartanii dhiirri kun osoo aara jechuudha. Obsan qabu bakka waan tokko yoo dhagaye dafee toonee kallattiidhaan dhimma san baasisuudhaaf jarjaraa jechuudha. Otoo dubartiitis ta'ee akkasaa mara jarjartu natti fakkaata. Kinoo agartanii amma naqee bilook ishii godha jedhee ani cufaaqee bilookiidhaan ishii cufa jedhee sana muddee kanaaf kanammoo yaada kanatti dhiyaanaa miti ishii mata irratti hojjedhu naan jedhee innaa hordoftoota kiyya piraankiin kun yoo isinitti tole sabiskiraayibii laayikii gochuu hin dagatinaa isiniin jedhaa. Haga piraankii biraatti walitti deemnutti nagaan nu turaa isiniin jedhaa warroonni maatii kiyyaa hin taane maatii koo tahaa isiniin jedhaa nu jajjabeessaa walaa jajjabeessinuu isiniin jedhaa laayikii koomantii sabiskiraayibii gochuu hin dagatinaa isiniin jedhaa nagaan turaa.